Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Guyyaa har'aatii kaafnee Microsoft Office 2007 yookaan Microsoft Office walumaa gala Microsoft Office 2003 baranii computer science baradhe 2003 jira. Amma 2007 irraa ka'ee 2020 ol darbeera jechuudha version isaa. Haa ta'u garuu 2007 kuni salphaa fi itti fayyadamuu irratti illee page layout isaa salphaa waan ta'eef yeroo hundumaa kana fayyadama. 2010s darbee na fayyadama. Sana walitti software inni bira jiran 2013 jiru, 16 jiru. Garuu akkaataan argama isaa fi teessumni isaa 2007 kun waan natti salphatuu fi waan natti toluu fi tuulsonni achirra jiran illee waan natti tolanii fi yeroo baay'ee dookimentii kana fayyadamee waan qopheeffadhuu fi yoo kana irratti bartan isa taanu badaa garaagarummaa isaanii dhiphaadha waan ta'eef garaagarummaa isaanii sanas kan isin agarsiisu ta'a. Kana irratti bartaninnaan Microsoft Office 2007 haa ta'u isaa ol versionii amma 20 beekan amma hamma 20 jiru sana fayyadamuun salphaadha jechuudha. Maaliif akkaataa teessuma isaanii yookaan layout isaanii jijjiirame irraan kan hafe tuulsonni achi keessa jiran baay'ee isaanii wal fakkaatu. Muraasa qofaatu itti dabalameera jechuudha. Mee guyyaa har'arraa kaasee 2007 waliin haa ilaallu jedha. 2007 akkaataa kamiin fe'achuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf namoonni gara fuula YouTube kiyya dhuftanii gaafa seentanii subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Subscribe gochuudhaan miseensa kiyya ta'a. Hiriyoota keessaniifis qoodaa isiniin jecha kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti seennaa jechuudha. Guyyaa har'aa kaanee Microsoft Office Part 1 irraa kaanee yookaan kutaa tokkoffaa irraa kaanee jechuudha kan itti fuunnu ta'a. Kutaa tokkoffaa kana keessatti kan laallu maalidha? Akkaataa kamiin fe'annaadha. Warri Microsoft Office kompiitara keessa irraa hin qabne akkaataa kamiin fe'attuu isa jedhu irraa kaana. Fe'uu isaa irraa ka'uu qabna waan ta'eef. Akkaataa kamiin fe'anna? Softweerii kana interneetii irraas haa ta'u yookaan mana kompiitaraas haa ta'u argachuu qabdu jechuudha. Yookaan interneetii irraa buufadhaa yookaan mana kompiitaraa dhattanii bitachuu dandeessu. Bitattanii fidattanii dhuftanii to'annoo gara kompiitara keessatti gaafa dhuftanii gaafa gara kompiitara keessatti softweerii kana fidattanii dhuftanii maal gootu dura fe'uu qabdu yookaan seetaap isaa kaafachuu qabdu jechuudha. Kana gochuun maal goona? Kanuma irratti cuqaafna si'a lama cuqaafnee banan yookaan raayit kilik gootanii open jettanii banachuu dandeessu. Inni filannoo keessanii si'a lama cuqaasuu fi openiin tokkodha. Afaanii kompiitaraa keessatti si'a lama cuqaasuu jechuun open jechuudha. Banii jechuudha. Si'a lama irratti kilik goone jechuun waan irratti kilik goone sana banii jechuudha waan ta'eef kanan beektu yaadaan si'a lama irratti cuqaaseen banadha. Isaa booda mujiloota as keessa jiran kana keessaa yookaan dookimentoota as keessa jiran kana keessaati seetaappii kanaa barbaannaa jechuudha. Maaliif kun hundumti isaanii oofisiidha waan ta'eef gaafa nuti seetaappii kana kaafnu wantoota as keessa jiran kana fudhateetu fe'ama jechuudha. Kanaaf hin kaafna. Erga kaafne utuun kaaseen duraa siiriyaalii kanaa banannume. Utuun kaaseen duraa yoo kaasanis yoo dura kaasanis seetaappii kan siiriyaalii sin gaafata waan ta'eef siiriyaatti deebitanii banuun keessan nuuf. Kanaaf siiriyaalii kana banannee isaa booda kana koppii haa godhannu. Kana hunda ishee koppii godhannee koppii godhadhaa. Control C qabdanis koppii godhachuu dandeessu. Maal godhachuudha sanaa booda erga kana koppii godhannee booda seetaappii kana dhufnaa jechuudha. Seetaappii kana kaafanna. Gaafa seetaappii kana kaafannu kana nu gaafata. Kana jechuun wiindoon keenya eeyyama isaa malee wiindoo keenya irratti waa tokko fe'uu hin dandeenyu. Kana fe'uu barbaaddaa jedhee sin gaafata jechuudha. Eeyyeenii jettuun yookaan lakkii jettuun kana maaliif nu gaafata jechuudha? Osoo nu hin beekin wanti fe'amu kompiitara wiindoo sana attaak gochuu danda'a waan ta'eef sana hambisuufidha. Yookaan vaayirasii protect gochuudhaaf jechuudha. Maaliif tu hin beekin yeroo baay'ee vaayirasii seetaappiidhaan dhufa waan ta'eef. Kanaaf maal goona jechuudha? Waan nuti hin beekne fe'amaa jira yoo ta'e kana nu gaafata waan ta'eef ilaalleetu waan beeknu yoo ta'e eeyyee nu fe'ennaan. Waan hin beekne taanaan garuu wiindoo keenya nu jalaatii attaak godha waan ta'eef lakkii nu fe'enneetu bira darbuu qabna jechuudha. Maaliif vaayirasonni yeroo baay'ee seetaappiidhaan galu waan ta'eef. Kanaaf privileejii kennuufii qabna. Eeyyama kennuufii qabna jechuudha wiindoo keenya. Wiindoo keenya ammaa ofitti isaa jira jechuudha. ofitti isaa jira waan ta'eef run as administrator jechuu qabna. Run as administrator itoo hin jedhin gaafa bannu kana nu gaafata waan ta'eef yeessenna jechuudha.
Yesen waan beeknu fe'amaa jira waan ta'eef nu fe'uu qabna. Isaa booda seetaappii nuu kaasa. Seetaappii nuu kaasa. Kun jala jira. Akka carraa ta'ee yeroo baay'ee seetaappoonni gaafa kaanii wiindoo jalatti irratti mul'atan yeroo baay'ee jalaan mul'atu. Jalaan mul'atu amma kun sila banaa ture waan ta'eef irra keessa dhufuu qaba ture garuu irra keessa dhufu kanaaf minimaayiz goonaa hin argine malee hin argamu yeroo baay'ee seetaappii gaafa kaafnu jalaan mul'atu. Dookimentii bannee jiru sana jalaan mul'atu. Kanaaf kana beeknee nullee jala jiraachuusaa beeknee dhaqnee argachuu danda'uu qabna jechuudha. Amma gaa yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Amma yoo fudhannee ilaalle ilaalaa kana. Amma yoo fudhannee ilaalle ka'eera jechuudha seetaappiin isaa ka'eera. Garuu maal nu gaafatee seeriyaan nambaree yookaan piroodaaktikii gashii nu jechaa jira. Ishee sila koppii goone jechuudha. Ishee sila koppii goone. Ishee kana asitti finnee asirratti karsarii keenya fidannee cuqaasneetu irratti peesii godhannaa jechuudha. Irratti raayikilii goone peesii godhanna. Sila koppii godhanneera waan ta'eef. Peesenna isaa booda kunoo yoo sirrii ta'e piroodaaktikiin yookaan siiriyaaliin nuti finne sun yoo sirrii ta'e raayitii nu godha. Yoo sirrii miti ta'e garuu eksiidha waan ta'eef duuba deemine sana koppii godhachuun dirqama ta'a jechuudha. Isaa booda kontiinuu jenna. Isaa booda kana lamaan nu fida oopshinii inistaalii fi kastamaayizii. Kastamaayizii wanne maal nu fida jechuudha. Warroota kana keessaa kan barbaaddu qofaa fi hunda fe'inii jechuudha. Hunda fe'inii jechuudha. Kan barbaaddu qofaa fe'inuu hin jedha. Amma nuti garuu hunduma isaa fe'inu. Hunduma isaa nu hafeenu. Hunduma isaa fe'inu. Install continue. Hunda isaa fe'uun barbaadnu taana fakkeenyaaf ammanii infoo kanan barbaadu. Infoo kanan barbaadu waan ta'eef infoo kana drop down arrow irratti kilik godhee not available kan jettu kana irratti kilik godha jechuudha. Hin barbaadu waan ta'eef. Bifuma kanaan kan hin barbaanne keessaatii haquu dandeessu jechuudha. Kanan barbaadu jira Microsoft Access, Microsoft Excel, Groovii kana illee hin barbaadu. Maal naa godha Groovii hin barbaadu. Warroonni barbaadan jiraachuu dandeessu. Warroonni barbaadan fe'achuu dandeessu. Isaa booda Microsoft Office PowerPoint nan barbaada, Word nan barbaada, tuulsota nan barbaada, continue jedha isaa booda. Fe'aa jira amma, fe'aa jira. Gaafa fe'ee fixu kana fakkaata. Isaa booda maal goona go to office online isa jedhu kanarratti kiliikiin goonu. Sababii isaa kun gara intarneetiitti nu geessa waan ta'eef. Amma erga gaafa ni fe'ee fixu bifa kanaan fe'ee fixu close inni keessaa baana. Startii gaafa dandeessaa arganna jechuudha. All program kan jettu kana gallee arganna. All program kan jettu kana. Warri kuni warroota tuulsota windooti. Warroonni kun tuulsota windooti. Gaafa haaraa feenu asitti hin arginu jechuudha. Haaraa gaafa feenu asitti hin argannu Microsoft Office. Eessatti arganna jechuudha. All programii kana gallee kunoo sooftiweeriin jalqaba fe'amu bifa kanaan highlight ta'a. Yookaan keelloodhaanii yookaan diimaadhaan haa ta'u amma kun diimaan highlight ta'ee jira yookaan diimaan irra dibamee jira. Window biraa keessatti garuu tariitii keelloos ta'uu danda'a yookaan biluu ta'uu danda'a. Kanaaf amma gaafa jalqaba feenu sooftiweeriin haaraa feetan oofisii qofaaf gaafa haaraa feetan karaa haaraa fe'ame bifa kanaan mul'ata jechuudha. Kanaaf amma orumne ilaalle Microsoft Office as arganna. Isaa booda maal agarra jechuudha addana dhufne maal agarra wanta silaa akka feenuuf customize goone. Wanta sila customize goone argina jechuudha. Warra kaan hin hambiseera. Footnote hambiseera, publisher hambiseera, maaliif hin fe'in jenneera waan ta'eef. Garuu Microsoft Access isa fe'ennee nu feera, Microsoft Excel nu feera, Microsoft Office OneNote nu feera, PowerPoint nu feera, Microsoft Word feera, tuulsota illee feera jechuudha kun. Tuulsota illee bifa kanaan feera. Tuulsii kana keessa kan jiru amma fakkeenya Microsoft Office Picture Manageriin kun pictureota edit gochuu fi banuu nu fayyada. Bifa kanaan nu fe'a jechuudha. Bifa kanaan nu fe'a jechuudha. Erga nu fe'ee booda kan nuti barachuu eegallu as keessaa isa kamidha? Microsoft Wordidha. Microsoft Word booda Excel dhumna isin jedheera. Seensa keessatti Excel dhumna isa booda PowerPoint dhumna. PowerPoint booda Access'idha. Access database'idha. Waa'ee database'ii waa xiqqoo kaasuun keenya nafu. Gara fuulduraatti isa database'ii wal qabatu programmingii keessatti ilaalla. Haa ta'u garuu asirrattis Microsoft Office irrattis ilaalla jechuudha. Kanaaf kan irraa eegallu eessarraa jechuudha asirraa eegalla jechuudha barumsa keenya. Har'aa fi asumarratti nu haa ga'u. Hamma kutaataanu akkaataa kamiin Microsoft Word kaafannee barreessuu eegallaa kan jedhu walitti deebinutti nagaan naa turaa jecha namoonni fuula YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe tuun godhin akka hin baane jecha barumsa keenya asumarratti xumurra horaa bulaa.